Fuulee kabajamtootaa fi jaalattoota ilma Oromoo akkam jirtan naguma fayyaa keessanii baga jiraatanii aappii tokko kan warroonni iimoo hin dalagettanii duraan gartee rakkataa baatan aappii kana yuutuubii kiyya jala liinkii isinii kaawaa isa qabadhee isinii dhufee jira. Asuma warri gartee maamila kiyya jala hin jirre yuutuubii irra seentanii fatiin kabaalee jettanii kunoo kana saabskiraayib gootanii akka nu gargaartan isiniin jedha. Asumaan gara barnoota isin dabarsaa aappichi immoo pilaastorii argattanii pilaastorii seentanii duraan waan fakkeenya dubbisee jiruuf seettanii barreessitanii kunoo aappichi kanatti ruulis ka jiru isa kana dura waan gubbisee sol gootanii open jedhee seena asumaan jechuudha. Mallattoo tuqaatanii dhiisitanii jechuudha. Amma dalagaa waan jiruuf mallattoo tuqaatanii dhiisitanii kan sadaffaa kanarra geessanii jechuudha. Kan sadaffaa kanarra gootanii asuma no Facebook ajoo kana maa gootanii tuqaa gootanii Facebook jettanii tuqaa gootanii isa kana itti gootan asini dhuftanii amma biyya kanarraa ka olaanoo kana tokkoffaa lammaffaa sadaffaa ka feetan irra keetan jechuudha. Waaqa sadii kanarraa tokkoffaa keetanii ani tokkoffaa irra kaa'ee jira. Asillee dhuftanii bakka duraa xiqqoo sana tuuxan qubee tahaa akka qabu kana afur akka sadii jedhu kanarratti ni tuuxanii asumaan tuuxan stop jedhama akka dalagaa jira jechuudha. Amma kunoo amma naa bahee jiranii kunoo hojjetaa jira iimoon kiyyaa manii dalagaa jechuudha laafa kenna. Naa bahee jira duraa hin hojjenne jechuudha. Kanuma asumaan seentanii akka gabbuufattan isiniin jedha liinkii yuutuubii kiyya jala isinii kaaya. Akka isaa barnoota biraatti walitti deemuutti jabaadha isiniin jedha.